Yoyyaa shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni chaanaala Soofumar App ani Moyeen jedhama. Chaanaala kan koo Soofumar App irraa warroonni gara chaanaala kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatenaadha. Akkanumallee mallattoo notification orra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa kana yeroo galleessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa immoo like fi share gochuu hin dagatenaa isin jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma baratame akkuma kanaan dura iccitii bilbila keessan irratti argamu shan qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Iccitiiwwan kanneen shanan bilbila keessan irratti argamudha. Iccitiiwwan kanneen beektanii hundi keessanuu bilbila keessan irratti akka itti fayyadamtaniif iccitiiwwan bilbila keessan irratti argamu shan qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa shanan isaatu amma irraa kaafnee ni ilaalla jechaadha. Tokko tokkoon iccitii bilbila keessan irratti argamudha kan namoonni baay'een hin beekne garuu hamma tokko warroonni beektan jiraachuu dandeessanii garuu amma irraa baratan jedhee waanan abdadhuuf iccitii bilbila keessan irratti argamu shanan kana isiniif qabadhee dhufeera. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan irraa baratan jedhee abdiin qaba. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turaadha. Tokkoffaa irratti kan argannu immoo bilbila keessan nama wajjin osoo haasawaa jirtan namni isinii bilbilee yookaan isin nama bilbiltanii osoo haasawaa jirtan namni bira yoo isiniif bilbilee nama sanarratti bilbilli keessan qabameera jedhee irratti cufa. Garuu akka irratti hin cufne gochuu ni dandeessan. Namni sun akka sararratti isin eegu yookaan waiting call akka godhuu ni dandeessan jechaadha. Tokkoffaa isiniif namni isiniif bilbilaa jiraachuu namni biraa isiniif bilbilaa jiraachuu isiniif beeksisa ni kenna. Lammaffaa immoo nama sanarratti hin cufu. Amma fakkeenyaaf nama yoo bilbiltan isinirra cufa qabameera yoo qabamee ta'e yookaan namni sun nama biraa wajjin haasaa jiraate. Garuu siistama kana yoo sirreessitan namni sun osoo irratti hin cufin basmaruma irratti isin eegaa jechuudha. Kana gochuudhaaf bilbila keessan bakka itti nama bilbiltan phone call ka jennu isa keessan seentanii ergasii tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kananiitu hixanii isa cuqaastan. Ergasii sitting ka jedhu jira isa kilik gootan. Isatti aansuudhaan supplementary service ka jedhu jira isa cuqaastu. Erga isa cuqaaftanii booda dhaggeeffattoota kan koo asirratti call waiting ka jedhu kana off yoo ta'ee jiraate akka margartan kanatti off ta'ee yoo jiraate on gootan. Kana yoo gootanii nama biraa wajjin isin bilbilee yookaan isin namaaf bilbiltanii osoo wajjin haasaa jirtan namni sadaffaadha namni biraa jechaadha yoo isiniif bilbilee namna san irratti bilbilli isaa akka irratti hin cufne yookaan sarara irratti akka isin eegu call waiting akka isin bilbilaa akka isin eegu godha jechaadha. Isiniif garuu isiniif beeksisa itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti qabadhee kan isin dhufee immoo maalidha? Bilbilli keessan akka tasaa isin jalaa yoo bade. Fakkeenyaaf bilbilli nama jalaa baduu ni danda'a. Bakka adda addaatti konkolaataa keessa ta'uu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a, bakka adda addaatti bilbilli keessan isin jalaa baduu danda'a. Yeroo kana namni ni argata, bilbila keessan kabade kana ni argata. Garuu paatarniidhaan yookaan piiniidhaan bilbila keessan ni cufa. Namni kamiyyuu yeroo ammaa kana paatarniidhaan yookaan piiniidhaan bilbila isaanii ni cufa. Namni sun garuu bilbila keessan keessa isaa seenee information argatee information keessan jechaadha. Isiniif bilbiluu hin danda'u jechaadha. Karaa isinitti bilbiluu hin qabu. Maaliifi paatarniin isaa yookaan piiniin si cufa waan ta'e. Kana kan isiniif furmaata isiniif kennu namni osoo bilbila keessanillee banee keessan seenii yookaan piinii isaallee security isaa keessa banee keessan seeniin akka isiniif bilbilu yookaan information keessan bilbila keessan kan biraa akka irra itti kaa'atan bilbila manaa ta'uu danda'a, bilbila biraa nama biraa ta'uu danda'a. Achirra keessanii bilbila sanii isiniif bilbilee akka isiniif deebisu gochuu ni dandeessan jechaadha. Kun baay'ee information baay'ee cimaadha. Namni sun bilbila keessan keessa seenee paatarnii isaallee banee keessa seenee information keessan fudhachuu danda'u. Garuu bilbiluma keessan qafuma isa keessan irratti gubbaa irratti akka taa'u information bilbila keessanii kaa'achuu ni dandeessan. Kana kaa'achuudhaaf maal gootanii bilbila keessan qabdanii gad harkiftanii asirra mallattoo sittingii ni jira achi keessa seenuu dandeessanii yookaan immoo sittingii bilbila keessanii irra ni seentu jechaadha. Sittingii isa jedhu kana keessa ni seentu. Ergasii kana buutanii jechaadha lock screen ka jedhu kana jira. Lock screen kana jedhu kana keessa seentan jechaadha dhaggeeffattoota kiyya. Ergasii gada kana dhuftanii contact information ka jedhu kana kilik gootanii bilbila keessan asirratti guutan jechaadha. Amma fakkeenyaaf kan guuttadhee jira jechaadha. Asan asirratti ni guutan. Asirratti waan barbaadan jettanii barreessuu ni dandeessanii. Please call me jedhee bilbila kan koo asirratti barreessuu ni danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf bilbila kan koo asirratti barreessaa jira. Asinis bilbila keessan kan manaa ta'uu danda'a asirra barreessitan jechaadha. Bilbila keessan erga asirra barreessitanii geessitanii booda asirratti akkuma asirratti argartan danka jedhu jira. Jalqaba irratti garuu please call me jettanii irra barreessuu dandeessan bilbila keessan contact information kana irratti ni barreessitan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii namni kun paatarniin kun cufaa yoo ta'e fakkeenyaaf paatarniin kan koo cufaa jira. Amma akkuma argartan cufaa jira paatarniin kan koo. Amma deebisnee namni kun garuu yoo banu keessa seenne garuu akkuma asirratti argartan keessa seenne bilbila keessa seenne garuu bilbilli isaa bilbila kan koo asirra taa'ee jira jechaadha. Bilbila kanaan bilbila ofiitiin naaf bilbilee bilbila kan koo naaf deebisuu ni danda'a jechaadha. Isa kanatti fayyadamaadha. Ammas video kana like godhaa.
Sadaffaa kan argannu immoo yeroo namni isinii bilbilu yookaan meeseejii isiniif ergu fileeshiin bilbila keessanii yookaan kaameraan bilbila keessanii akka ifu fileeshiin bilbila keessanii akka ifu yookaan fileeshiin notifikashinii isa fuulduraatii fi isa duubaatti jira. Fileeshiin kunneen akka ifu gochuudhaaf kan isin qarqaarudha. Kunis baay'ee tokko isin qarqaara jechaadha. Namni yeroo isinii bilbilu fileeshiin yoo ifu isiniif beeksisa jechaadha. Ifa isinii kenna keessattuu halkan yoo ta'e ifni sun yeroo namni meeseejii isiniif erguu fi isiniif bilbilu jechaadha. Fileeshiin bilbila keessanii akka ifu gochuu dandeessanii kana gochuudhaaf akkuma duratti isinii jedhee sitingii bilbila keessanii keessa seentanii sitingii bilbila keessanii tokkoffaa qabdanii kana gad harkisuudhaan lammaffaa sitingiin bilbila keessanii jira karaa lamaan seenuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii kana buutanii immoo isa keessa seentanii dhaggeeffattoota kan koo sirriitti accessibility kan jedhu jira isa kee lakkootan. Itti aansuudhaan advanced setting kan jedhu jira advanced setting kan jedhu kana kilik gootan. Itti aansuun flash notification kan jedhu jira. Isa kana flash notification kan on gootanii jalqaba irratti argatan kaameraa flash notification isa jedhu kan on yoo gootan kaameraan keessan flashiin isaa jechaadha kan kaameraadha kan duubarra jiru kun kan duubarra akka ifu jechuudha. Bira lamaffaarratti screen flash notification inni jedhu kun immoo bilbila keessan screeniin isaa akka flashitti akka ifu gochuudhaaf jechaadha. Akka ifu gochuudhaaf kan isin qarqaarudha. Isa lamaan kaniinuu on gochuudhaan yeroo namni isin bilbiluu fi yeroo meeseejiin adda addaa isiniif ergamu flashiin bilbiloota keessanii kan alaatii fi kan screenirraa akka ifu gochuu ni dandeessanii. Kunis yoo akka tasaa yeroodhaaf isin beeksisuudhaaf isin qarqara itti fayyadama. Afuraffaarratti kan argannu immoo maalidha yeroo adda addaa viidiyoo adda addaa dhaggeeffachuudhaan fiilmii adda addaa dhaggeeffataa bilbila keessan aappii tokkotti osoo fayyadamin bilbila moqee keessan qofatti fayyadamtanii fiilmii ta'uu danda'a muuziqaa adda addaa dhaggeeffachuudhaan isin feesbuukii iimoo waan adda addaa ilaaluu ni dandeessan jechaadha nama walii barreessuu ni dandeessan jechaadha kan akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha. Fakkeenyaaf bilbila keessan gaalaarii keessanii seentu gaalaarii bilbila keessanii seentu ergasii gaalaarii keessan keessa muuziqaa ta'uu danda'a fiilmii ta'uu danda'a waan dhaggeeffachuu barbaadan ni filattan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf ani filadhu asirratti tokko ni filadha jechaadha ni bana. Fakkeenyaaf bilbilli kun haasa'u irratti jira jechaadha. Sirbi kun sirbuu irratti jira. Copyrightiin waan natti erguu fi kan sagalee isin jira muutu godhe kanaaf balleesse jechaadha. Asirratti mallattoon roga arfee jirti akkuma amma asirratti argartan isa kilik gootan jechaadha. Isa kilik gootanii muuziqaan kun ofii albaa jechaadha akkuma amma asirratti argartan. Bakka barbaadan kaa'uu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf muuziqaan kun taphachaa jira. Isin garuu Facebookii haasa'uu ni dandeessan. Akkanumallee waan barbaadan asirraa hojjechuu dandeessan. Fakkeenyaaf ani Facebookii irra seenee isinitti agarsiisu. Facebookiin fakkeenyaaf asirra Facebookii kan koo irra seenaa jira. Isin waan barbaade hojjechuu dandeenya jechaadha. Facebookii kan koo irratti waan barbaade hojjechuu danda'a. Asirra nama barreessuu danda'a. Imoos yoo ta'e Telegiraamas appii barbaadan jechaadha. Garuu muuziqaa kana asirratti ni dhaggeeffatan jechaadha. Fiilmii ta'uu danda'a asirratti ni dhaggeeffatan jechaadha. Isa kanatti baay'ee fayyadamaadha. Asirratti balleessuu yoo barbaadan mallattoon X ni jirti. Mallattoo X kana tuquudhaan ofirraa balleessuu ni dandeessanii. Haala kanaan isin muuziqaas ta'ee fiilmii adda addaa dhaggeeffachaa waan barbaadan nama wajjii barreessuu waan adda addaa barreessuu waan adda addaa ilaaluu ni dandeessan jechaadha. Baay'ee tokko isin qarqara itti fayyadamaadha. Balleessuu barbaadan immoo asirratti X godhaa. Icciitiin shanaffaarratti argannu immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbiluma keessan akka bilbila lamaatti fayyadamuudha. Icciitiin afuraffaarratti argannu bilbila keessan akka bilbila lamaatti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf YouTube ilaalaa yoo jiraattan fakkeenyaaf YouTube keessaa seenu akka copyrightiin ittiin ergineef mee chaanala kan koo Soofuma Raappii jedhaati. Chaanalli kan koo illee salphumatti argachuu dandeessan. Dhaggeeffattoota kan koo Soofuma Raappii jettanii kilik gootanii salphumatti argachuu dandeessan. Akka copyrightiin ittiin ergineef viidiyoo kan koo tokko habanu. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kun haasa'u irratti argama jechaadha. Amma maal gootanii asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti tuqaa sadiitu jira yookaan immoo tuqaa sadiitu jira jechaadha. Garanti tuqaa sadii sarara sadii tura. Isaan yookaan immoo tuqaa lamatu jira bilbila tokko tokko irratti tuqaa lamatu tura. Isa qabatanii ni baatan jechaadha. Isa yoo baatan akka cinatti darba jechaadha. Ammas gara deebistanii bakka YouTube keessan itti bantan kana jechaadha. Akkanatti kanneen biroozara taabii itti fayyadamtanidha. Kunniin hundinuu taabii kana keessaa isa kan YouTube keessanii kana bakka iconiin YouTube jiru kana qaqqabdan. Ergasii YouTube ta'uu danda'a, isin Facebook ta'uu danda'a, kan biraas ta'uu danda'a. Garuu ani YouTube'dhaan isin mul'isuudhaaf ergasii open in split screen view kan jedhu jira. Open in split screen view kan jedhu jira. Isarra kilik gootan. Akkuma argaa jirtan bakka kanarratti haasa'u irratti argama jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti argartanii YouTube kan koo irratti haasaa jira. Amma YouTube kan koo haasaara. Jiranatti immoo taabii adda addaa naaf bareeda. Taabii lammaffaadha. Bilbila tokko akka bilbila biraatti asirratti ni dhaggeeffatan jechaadha. Ani sagalee kan barreesseef copyrightii waan itti erguu fi asuma irratti fiilmii ta'uu danda'a. Asirratti fiilmii ta'uu danda'a. Isin waan barbaadan dhaggeeffata YouTube keessan irratti waan biraas asirratti immoo Facebook ilaaluu dandeessan, Telegram seenuu dandeessan waan barbaadan jechaadha. Kanatti illee waan barbaadan ilaaluu dandeessan akkuma asirratti argartan. Bilbila keessan akka bilbila lamaatti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo itti fayyadamaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo qophii kan koo kanarraa keessatti icciitii bilbila keessan irratti argamu 5 isiniif himee jira. Irraa fayyadamaadha.
baay'ee isin fayyada jedhee waan yaadeef egaa warroonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa akkanumallee mallattoo notification olirra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu isin akka ga'uuf maatiiwwan channel like fi share gochuudhaan na jajjabeessaadha yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina horaa bulaa